kun qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama akam jirtan hordoftoota goshootiyaatu keessummoota garaagaraa qabatee isiniif dhiyaataa tureera. Har'as akkasuma keessummaa haaraa qabatee isiniif dhiyaatee jira. Mee keessummaan tiyya turuuf isin barsiiftu wal baraan isiniin jedha of barsiisi. Tole, nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniidhaaf haa baay'atu. Maatii goshootiyaatuuf akkam jirtu nagaa keessanii amantaa garaagaraa kan hordoftan ashama harka fuunee isin jennee jirra. Ani maqaan koo Bashaatuudha. Baay'een keessan Bashuutti na beektu. Maqaan kee kun xiqqoo na gowwaalchiisa ana. Mee gaaffiin tokkoffaan waanuma maqaa keetiin wal qabatudha. Mee Bashuu jechuun maal jechuudha? Akka gaariitti hordoftoota xiyyaaf ibsi. Namoonni baay'een hiika Bashuu kana hin beekan jechaadha. Sababa naannoo garaagaraa irraa namni walitti dhufuu fi wanni kun barumsa guddaa of keessaa qaba. Nuuf ibsi. Abdii asumaan ati naa gamtee jirta. Yaa maqaan koo ani lakkuun ture Bashaniif Bashaatuu jedhaniiru. Ani normaaliin maqaan koo Bashaatuudha. Akka biyya keenyaatti egaa Bashaatuu jechuun wanta bareedaa tokko jechuudha. Egaa wanta garaagaraatti ni hiikamu. Bashaatuu jechuun waanuma gaarii natti fakkaata. Egaa namoonni bakka garaagaraatti immoo wantoota adda addaatti hiikachuun na qoccolaa turtan jechuudha. Akkasii. Okay, gara gaaffii itti aanutti si dabarsa. Gaaffiin itti aanu immoo maal jedha seete nafa laafaa lafa rafaa yeroo shan wal faana daddaftee jedhe. Daddaftee. Maal jettu? Siif hin galle moo nafa laafaan lafa rafaa jetta yeroo shan wal faana daddaftee yeroo shan jetta laa daftee. Nafa lafa abdiin danda'u. Afaan koseeyyuu waan biraayyuu ni hiikuu danda'e. Yaalteerta hin gaa hordoftoota bashannansiisuuf waan ta'eef jechaadha. Kan itti aanus maal jedha seete mana jireenyaa keessatti wanti sadi ta'ee taa'u maali jedha. Sadi ta'u malee kan hin fayyadne jechaadha. Yoo sadi hin taane kan hin fayyadne baadiyyatti mana jireenyaa kunoo mana baadiyyaa keessatti sadi ta'u malee itti fayyadamuu hin danda'a. Tiniidha. Dhagaa natti fakkaata sa'eelee irra taa'u. Yookiin Maal jettanii maqaa isaa? Dhagaa isa eeleen irra taa'u gomjii jenna. Maqaa qaba. Gomjii. Gomjii. Akka naannoo keenyatti sunsuma jedhama. Inni sun sadi malee lamaan hin danda'amu jechaadha. Tokkonis hin danda'amu sadii hin ta'a waan ta'eef maqaan isaa gunjiidha jettee? Gomjii. Nu biratti sunsuma jedhamuudhaan beekama. Okay, gaaffii itti aanutti si dabarsa jechaadha. Harreen duwidatti waa baatti wanti harreen duwida harreetitti ittiin hidhan sun maqaan isaa maal jedhama? Kan ittiin hidhamu wadaroo yookiin finyoodha. Wadaroo? Wadaroo yookiin finyoo. Wadaroo yookiin finyoo. Nu biratti ammoo fo'umaa jechuudhaan beekama. Kan naannoo keessanitti wadaroodha yookaan finyoodha jette. Barumsa gaariidha hordoftootaa fi gaaffii itti aanutti si dabarsaa. Gaaffii itti aanutti nama sobdee ittiin milkooftee beektaa? Nama wayii sobdee eenyullee haa ta'u nama wayii sobdee soba sanitti milkooftee beektaa? Sobee yeroo baay'ee gama nama daamittis xiqqoo xiqqoon sobanna. Biyyatti garuu obboleessa koo reebbita keessaa ba'uuf yeroo baay'ee nan soba jechuudha. Inni baay'ee waan na tumuuf
yoon sobee reebbiti jalan darba. Kanaaf isa biratti qofaan soba. Isa biratti waan hin tolchin illee tolche jetteeti tumaa jalaa baata. Hin goone yoon jee dirqama tumamuu qaba jaa ta'eedhaaf guyyaa lama sobee tumamuu jalaa bahe. Okay, gara gaafii itti aanutti si dabarsa ammas. Namni ati amantu sobee si mufachiisee beekaa jedha. Namni ani amanu baay'eedha. Namoonni ani baay'een garaa kootiin itti siqu baay'ee isaanii faana hin turu. Baay'ee kan hin jaaladhu. Ani immoo yeroo baay'ee namatti yeroon dhiyaadhu of qabaa namatti hin dhiyaadhu. Bakka yoon nama jaaladha ta'e sirriima naman jaaladha. Namoota baay'ee dafee muufadha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een na mufachiisaniiru. Okay, dhugaadha. Namni illee ni gara lamaan namatti dhiyaatuun hin barbaachisu illee jechuudha. Gara tokko saniin eegatti dhiyaatan ta'ee sila yeroo dheeraa osoo turanii gaariidha. Garuu bakka jaalalli jiru jibbaan hin hanqatu jedha Oromoon mammaaksa keessatti. Waanuma akkasiitiin natti fakkaata. Gara gaafii itti aanutti si dabarsa. Bakki seenaa guddoon naannoo keessanii maal jedhama? Bakka sadiitu jira. Masaraa Kumsaa Morodaa, bakka Kokor iddootti Abishee Garbaa du'e, tokko Odaa Bulluq. Okay, waaw baay'ee bareedaadha. Bakkoota kanneen keessaa akka deemtee daawwatte jira? Bakki Abishee Garbaa siidaansaa naannoo keenya dhaabatee jira. Galees dandoo ajee yaada footoo argeera. Okay. Gaariidha dhugaa iddoodhaan na kaaste kanneen keessaa kanaan yeroo baay'ee mataa keessaa qabu lama qofa. Lamaan suni Odaa jette? Odaa Bulluqeemi? Odaa Bulluqii siidaa Abishee Garbaa dhugaadhaan illee argeera. Takkamoo hin beeku bakka Kumsaa. Kumsaa Morodaan Naqqamtee keessatti argama. Isan beeku dhugaa rabbi asuma hordoftoonni keenyas kan beekan ni beekanii kan beeknes akka baranaaf qabna. Okay, gaafii itti aanutti si dabarsa. Atileetota Oromoo keessaa eenyuun jaalattaa? Haacaaluu Turee. Artistoota miti. Atileetota warra fiigusan sanniin keessaa jecha. Okay, Daraartuu. Anas caala jaalataa waan ta'eef labuun keenya waan hin hafne. Daraartuu baay'een jaaladha. Mana barumsaatti egaa yeroo baay'ee akka ishee ta'uu hawwina yeroo ijoollummaa keenya. Kitaabarra illee ni jirti jaateedhaaf. Dhugaa Daraartuu anilleen kutaa lamatti waan akkasitti waa'ee isii barachuu jalqabe natti fakkaata. Daraartuun akkuma itti barannee fi gaafa amma dhuftee waan isii hojjettu agarrullee waanuma yeroo san barsoonni jedhanii nu gammachiisanii nu barsiisanii santu wal fakkaata jechuu dandeessa jechuudha. Daraartuun nama akkasii nama gaarii maal waan jedhu barsoonni akkasii jedhanii nu barsiisaa turanii. Garuu ammallee yeroo dhufnee ilaallu Daraartuun sanumaa nama jaalattee illeedha. Dhugaa baay'ee natti tole. Gara gaafii itti aanutti si dabarsa ammasii. Bakki seenaa Oromoon harmaa fi harka itti murame maqaan isaa maal jedhama? Finfinnee hin beeku garuu. Bakki seenaa Oromoon harmaa fi harka itti murame Aanolee jedhama. Arsii keessatti argama. Asumaan baradhu. Waa qofa namarraa dhaga'uuf miti walii nama dhageessuun barbaachisaadha beektee. Kanaaf bakki harki itti muramee fi harmileen itti murame jechaadha. Sirna Minilik keessa waan Minilik godhe kuni Aanolee jedhama. Bakki sana siidaan harki namaa itti muramee fi harmi itti murameellee dhaabbateera akkuma amma siidaa Abishee Garbaa kana jechaadha. Sunis bakka gaafa rabbisii viidiyoo ilaaluu dandeessudha. Gaafii itti aanutti si dabarsa.
qaama kee guutuu keessaa isa jaalattaa? Eh, namni of hin jibbu garuu irra caalaa mataa koon jaallata. Rifeensa mataa koo. Alright. Dhugaadha shamarran baay'inaan rifeensa mataa jaallatti. Maaliif akka rifeensa mataa jaallatti beeku? Saniisinumatu ciddi isaa isin beeka. Shamarran hedduun rifeensa mataa ofiitiif maaf qal'adheanii yookaan immoo maaf gabaabbadhee yaada jedhu isaa shamarran biraan agartu. Akka rifeensi isii kun dheeratuuf hin qabdi yeroo baay'ee jechaadha. Akkasii sanis filataniituma achi jaallattan icciitichi isaa garuu baruu qabnaan warra dhiiraa. Okey gaafii itti aanutti si dabarsaa gaafii itti aanu immoo maal jedha seete waan mi'aawu keessaa maal jaalattaa? Maaluma jaalatta laata? Waan jaaladhu hin jaaladhu. Waan mi'aawu keessaa biyya kana eddiin dhufee madaamii jalamaa tokkotu Maal madaamii jalaatamee nutti hime wayii kakkaa'ona nata jalaati isa nyaadhee ilkaan kootti baay'ee miidhame nan mudatame. Jallaatii Kakkaa'u okay biyyatti hoo maal jaalatta? biyyatti ani yeroo baay'ee shiroo nan jaaladha. Namoonni baay'een garuu wanta gurguddaa fe'u shiroo baay'een jaalladha. Asii yeroon galee jalqaba obboleessi kiyya foon garagaraadha kan inni bite ani shiroo malee nyaadhu hin jee. Shiroon afaana nyaattaa biyya ormaatii dhufte innaa shiroo ma nyaadhe. Okay jechuun waan jaalattu situ beekamee ta'a namni walii akka tokkotti yookaan akka namni biyyaa yaadu sanii miti. Namni biyya biraa deeme kuni waan biyya ofiitti qabu qorsoos waan fedhe yaadaa jechaadha. Kanaafuu waan yaadan sanii argatan malee yookaan immoo nyaatan malee dharraa isaan ba'anii. Ani ammoo waan mi'aawu keessaa maal jaalladha gaafa biyya jiru shonkooraan jaalladha tureyyuu. Isa waan hin jaalanneef kara baaneerraa walitti hin dhufne jira. Amma gara gaafii itti aanutti si dabarsa ammas magaalaa guddoo Oromiyaa afaan Oromootiin maqaan isii eenyu jedha. Maal jette? Magaalaa guddoo Oromiyaa afaan Oromootiin maqaan isii eenyu jedha. Magaalaa guddoo hin beeku dhugaa. Finfinnee irraa dhala. Waanuma reefu jettee bara. Waanuma reefu. Waanuma Magaalaa reefu. guddoo Oromiyaa jedhee bara magaalaa guddoo Oromiyaa jedhee magaalaa guddoo Oromiyaa afaan Oromootiin maqaa isii nutti himu. Afaan Oromootiin Addis Ababa malee ani iddoo baay'ee sin beeku. Seenaa kana baay'ee tokko hin qoradhu. Afaan Oromootiin Finfinnee jedhamti. Addis Ababaan afaan Amaarifaatti argateerta. Nuti magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinneematti beeknaa jarri Adaamaa jedhu. Kan itti aanutti si dabarsa ammasi. Maal jedha seete gaafiin itti aanu ammoo dubartiin hojiin isii gaarii kan alaa mana tolfattu maqaan isii maal jedhamaa jedha maqaa wayii maal qaba. Kan waan hunda sirreeffattu yeroo hunda yoo wanni isiin hojjettu hundi gaarii ta'e maqaa maalii qabdi? Nama kaayyoo ishee beektuu fi nama safuu beektudha. Akkasuma een ibsan. Okay kara kanaanis hin danda'ama. Miiftuu jedhamti amma dubartuu namni kun bakka lama kaayama. Yartuu bistuu jedhanii akkasitti adda baasanii. Kaamettii siin jedhama afaan biraa afaan Oromootiin jechaadha. Kaamettii siin jedhama garuu miiftuutti hin beeknaan. Akkasii siin jedha gaafii kennaa amma xumurreerra waan ta'eef ergaa qabdumee hordoftoota kiyyaaf na akka dabarsituuf carraa siin kenna.
Okay, atillee nama kabajamaa gootee naaf yeroo kee guddaa tokko galatoomii. Akkasuma hordoftoonni Gooshoo Xiyyaatuuf asumarraan Gooshoo Xiyyaatuuf like, subscribe gochuun akkasuma viidiyoo inni gadhiisu sheerii gochuudhaan daawwadhaa fi bira dhaabbadhaa jajjabeessaadha. Yoo nuni hin jajjabeessine, yoo nuni biraan dhaabbanne ormi iddootti dhufee gargaaru hin qabu. Yoo ni jajjabeeffanne waan gaariitiin as bahee irraa fayyadamna ijaa ta'eedhaa fi asumarraan bira dhaabbadhaa gargaaraa isiniin jechuun jaaladha. Galatooma hundi keessan.